Oda Award namni beekun jiru gana jalqaba eegalee Oda Award wannoonsa kaayyoonsa kana wajjin hojjedha jedhanii nama amansiisuun wanta guddaa ture sanaan artistoonni keenya yoo nu amananii nu bira dhufuunu wanta guddaa ture challenge guddaa ture amma garuu Oda Awardii amanama namni martu dhibbatti kan walitti galu jechuu baannullee haga ta'e amanamaa kan ta'e argameera gara artii guddisuun immoo artiin keenya artiin afaan oromiffaan hojjetaman akkuma argite akkuma dhageessiyaarra waggaa tokko keessatti gara muuziqaawwan 460 oltu hojjetamaa jira isaan kana keessa immoo sadarkaa isaanii eeggatanii nama hundaaf kan hawwatan artiin akkuma beektu laqoda wannoon qabu afaan qabu namni hundu itti walii gala waan ta'eef haala sanaan hojiiwwan gaggaarii babbareedaan bahaa jiranii kunoo har'allee argitanitu hojiiwwan wal falmisiisuudhaaf baay'ee nama dhiban wal dorgomaa turanii kanaafuu wanta gaarii laalaa jirra jedheen yaada.